Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Akka mooltan hordoftoota keenya sagantaan raadiyoo BBC Afaan Oromoo wiixata galgalaa eegaleera. Sagantaarraa keessatti waldaan qaxxaamura diimaa idil addunyaa lammiilee Chaayinaa waraanni bilisummaa Oromoo guree ture imbaasiitti deebisuu himu. Jiraattotni godina Horroo Guduruu tokko loltoota Eertiraan dararamne nurra ga'ee jechuu fi waan mootummaan jedhe. Warreen Eertiraa kan jechisiisee nuti akka kanaatti yaada kaanye afaan isaan dubbatan afaan naannoo sanatti dubbatamu afaan Amaariffaallee afaan Oromooillee kan dubbatanii hin jiran kana keessa. Baatii tokko dura Beenishaangul Gumuz godina Kaamaashii magaallee Diizaa yeroo hidhattootaan qabamtu miidhaa jiraattota irra ga'aa ture keessa nama dubbise. Xiyyiitiin itti qabanii dhaqanii birrii waan hin qabu warqees jira fuudheen itti laata. Birriitti erga harkaa fuudhanii booddee anaan mannaafashaa keessa bilbeenfattiisanii isa ana baasanii xiyyiitii tokko morma isaa keessa tokko garaa isaa keessa rukutanii. Zalaalam Taaddasaa isiniif dhiyeessa. Kan jalqaban waldaan fannoo diimaa idil addunyaa lammiilee Chaayinaa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoon to'atamanii turan 3 imbaasii Chaayinaatti akka kennaman mijeessuu BBCf mirkaneesse. Lammiilee Chaayinaa 3 waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan shanee jedhutu torban lamaan dura Wallagga lixaatti ugguruu beekse. Biraanuu Gammachuu dabalata qaba. Waldichatti dubbii himtuun Afrikaa bahaa Aliyoonaa Siineen koo BBCtti addatti akka himanitti lammiileen Chaayinaa albuuda baasuu irratti hojjechaa turanii fi lixa Oromiyaa naannoo magaalaa Mandiitti ugguramanii turan gadhiifamaniiru. Hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan shanee jechuun waamuun dhiyeenya shorokkeessummaan farrajeen torban lamaan dura ture godina Wallagga lixaa naannoo Mandiitti lammiilee Chaayinaa 3 to'achuu isaanii kan himan. Gareen ajjechaa fi yakkoota garaagaraan himatamu kun nama uggureera yoo jedhu kun kan jalqaba. Waaboon wayita sana ibsa baaseen jara kana kan bute naannoo magaalaa Mandiitti ta'uu fi sababii isaa tokkos waliigaltee albuuda baasuu mootummaan jara kanaaf kenne waan hin simanneef akka ta'e himeera. Erga oduun kun dhagahame as gama mootummaa Chaayinaas ta'ee dhaabbata jarri keessatti hojjetan irra wanti jedhamee hin jiru. Haa ta'u malee bulchaan godina Wallagga lixaa obbo Eliyaas Ummataa hidhattoonni kun lammiilee Chaayinaa 3 dhiyoo magaalaa Mandiitti inni uggureera jechuun ibsan sobadha jedhan. Aanga'aan kun godinicha keessatti lammiileen Chaayinaa butaman akka hin jirre mirkaneeffachuu isaanii BBCtti himaniiru. Dubbi himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Getaachoo Baalchaas gama isaaniin dhimmicha quba akka hin qabne BBCtti himanii turan. Daangaa naannoo Oromiyaa keessatti lammiileen biyya alaa butaman kan jedhu odeeffannoo akkasii hin qabu. Oromiyaa keessa osoo ta'e odeeffannoo nu qaqqaba jechuun ture kan himan. Waldaa fannoo diimaa idil addunyaatti dubbi himtuun Afrikaa bahaa Aliyoonaa Siineenko waldichi lammiileen Chaayinaa 3 fudhachuun imbaasii Chaayinaatti dabarsuu heeruun ICRC'n itti gaafatamummaa qabuun loogii malee lammiilee Chaayinaa 3 waboorraa imbaasii Chaayinaatti akka dabarfamanii kennaman mijeesseera jedhan. Dubbi himtuun kun ICRC'n dhimma kana keessaa itti gaafatamni qabu kan namoomaa irratti hundaa'e qofa akka ta'e himuun lammiileen kunniin maatii isaanii wajjin nagayaan walitti makamu jennee abdanna jedhan. Uummanni Somaaliilaand filannoo wiixata gaggeeffamuun booda akka biyyaatti beekamtii guutuu argachuuf abdii qaban ibsataniiru jechuun gaanfa Afrikaatti xiinxaltuun BBC kan taate Mary Harper barreessiteetti. Biyya erga Somaaliyaarraa adda baatee ofiin of bulchuu eegaltee waggaa 30 taate Somaaliilaand keessatti namni tokko filannoo filachuuf umurii waggaa 15 fi sanaa ol ta'uu qaba. Firaa'ol Balaayi. Durataa itti aanaan paartii biyyattii bulchaa jiru Kulmiyee jedhamu Ahmed Dheeree filannoon baranaa akkaan murteessaadha jedhan. Filannoon keenya yoo nuuf milkaa'e biiftuu gaanfa Afrikaas taanaa jedhaniiru. Gaanfa Afrikaa keessaa Somaaliilaand nagaa fi dimokiraasiidhaan biyya fooyyee qabdudha. Garuu filannoon paarlaamaa yeroo gaggeeffamuu qaburraa waggaa 10 booddeetti hafeera. Filannoon bulchiinsa magaalaa ammoo waggaa 4 dura geggeeffamuutu irra ture. Rakkoon biyyattii kan biraa ammoo saboonni lakkoofsaan xiqqoo ta'an paarlaamaa keessaa dhibuu fi dhiibamuudha. Akkasumas lakkoofsi dubartootaa muraasa. Miseensota 82 keessaa dubartii tokko qofaatu jira. Morkattoota hidhuunis rakkoo biraadha. Bara kana morkattoonni filannoo irratti dorgoman 5 hidhamaniiru. Gaazexeessitoonni hedduunis ni dararamu, ni hidhamu, akkasumas miidiyaaleen ni cufamu. Somaaliilaand akka biyya of dandeessetti beekamtii idila addunyaa argattee jiraachuuf gaaffiin isheen gaafachaa turte waggaa 30 caaleera. Garuu dhageettiin arganne. Biyyoonni alaa dhimmi Somaaliilaand gamtaa Afrikaan yaa murtaa'uu jechuun dhiibbaa uumaa turan. Gamtichi ammoo biyyattii Somaaliyaa irraa foxxoquu hin fedhu. Haa ta'u malee Somaaliilaand akka biyyaatti beekamuu baattus akkuma amma jirtutti
addunyaarraa biyyoota hedduu hawwachuu dandeesseetti. Biyyoonni kanneen akka Jibuutii, Itoophiyaa, Tarkii, UK, Deenmaark, Yuunaayitid Arab Emireetsii fi Taayiwaan qoonsilaa yookiin biiroo bakka bu'aa isaanii biyyattii keessatti banataniiru. Waggootii dheeraaf Soomaaliyaa waliin qollifata keessa kan turan Keeniyaa fi Masriinis biyyattii keessatti waajjira isaanii banachuuf jedhu. Somaaliilaand gaanfa Afrikaa keessaa bakka tarsiimoo biyyoonni addunyaa barbaadan qabattee jirti. Biyyattiin ulaa galoo galaana Edanii fi galaana Diimaati. Raashiyaan buufata barbaaraa irratti riqicha kiiloomeetira 4 ta'u ijaaruun achirraa bara waraana hololaa US haleelaa turte. Sun ammallee jira. Gama kaaniin Yuunaayitid Arab Emirates dhiyeenya kana maallaqa guddaadhaan buufata barbaaraa misoomsaa jirti. Daandiin buufata barbaaraa irraa hanga Itoophiyaatti ijaaramaa jirus qaamuma karoora kanaati. Gidduun oduu gabaabseen sinitti ministeerri muummee Abiy senaatara US murtee Ameerikaan Itoophiyaa irratti fudhatte morman waliin Finfinneetti wal argan. Ministeerri muummee Abiy Ahmed michuu Itoophiyaa kan ta'an senaatar Jim Inhofen biyya keessan lammataa kan taate Itoophiyaatti baga nagaan dhuftan jechuun isaan ibsaniiru. Chaayinaan uummatni ishee ijoollee sadii akka godhatan eeyyamte. Lakkoofsi ijoollee dhalatanii baay'ee hir'isinaan murtoon kun kenname. Biyyattiin bara 2016 ture hammata mucaa tokko qofa godhachuu kan haqxe. Mootummaa UK lammiilee Afgaanistaan loltoota British gargaaraa turan 3,000 ol qubsiisuuf lammiileen kunneen harki caalaan isaanii afaan hiikuun loltoota Biriteen warra gargaaraa turanidha. Deenmaark chaansilara Jarman Angeela Merkel dabalatee aangawoota Awurooppaa basaasuun himatamte. Basaasni kunis bara 2012 hanga bara 2014tti raawwate jedhama. Baatii tokko dura godina Benishaangul Gumuz godina Kaamaashi magaala Diizaatti hidhattootni Gumuz paartii Guudeen jalatti socho'u jechuun mootummaan himate haleellaa raawwataniin akka poolisiin jedhutti guyyoota lamaaf magaalaa aanaa Seedaal kan taate Diizaa to'atanii turan. Guyyoota hidhattootni magaalaa to'atan jedhaman kanatti badiin raawwate hamaa fi jiraattonni qe'ee isaaniirraa akka buqqaan taasiseera. Aadde Shibbiree Namarraa warreen naannicharraa buqqaan keessatti abbaa warraa isaaniis hidhattoota kanatu na jala ajjeesee jedhu. Gadi baanee naaf abbaa manaa koo ol bukkee jilbeenfachiisanii maal goone naan bakka shuwaa Oromoon barbaannu nama diimataa barbaanna kottaa filan bassaadha jedhan. Kana booda erga jilbeenfannee booddee xiyyitii nutti naquu fedhanii fi abbaa manaa koo ol bukkee jilbeenfachiisan isaan boodaan naggaadeedha mana nagadaan qaba. Ati biraa ka'e birrii fidii naggaadeedha jedhanii bakka xiyyitii natti qabanii dhaqanii birrii waan hin qabu warqees jira fuudheen itti laal. Birrichi erga harkaa fuudhanii booddee anaan mannaafashaa keessa jilbeenfachiisanii isa ala baasanii xiyyitii tokko marmasaa keessa tokko garaasaa keessa rukutanii anaan immoo natti gadhiisanii naan jalaa miliqee harka koo mirgaan rukute akkasitti ni hafee waaqayyo lubbuu konaan bitee inni yeroo suma sababa dhiitii baay'ee naqee dhangala'ee duuteetti jedhanii sokkanii akkasitti mana wana keessa dhokadeen gaafaatii sagalitti bahee caakkaa keessa bulee roobii daalatti biyyee dhamutti ba'e. Akka durmaan lamta qofeentu qaayii namaan argitanii nama Oromoo silas bakka qayiin barbaannu jedhaniitti kan isaan uummata qaqqalanii haadha mucaa walirratti rukutanii ajjeesanii mana tokko keessatti nama fuulduruu qalanii wallaa kooti jechuudha qayiin barbaannudha jedhu ammayyuu makalaakaa fi liyyuu haayilii jala linneeti kan seennee dhannee mana keenyatti deebisne tokko akka turanii bananii isaan qulfiisaa kutanii akka barbaadan godhan godhuu maal godhan koo jireenyatti abdiin qabu. Amma bakka qubataa ta'anii harka mangistii eegee waan mangistiin nuu godhu ilaalaa jedhan jiraata malee waan tokko abdii tokko irra. Ergasii poolisiin naannichaa fi raayyaan ittisa biyyaa haleellaa raawwataniin hidhattoota meeshaa fi humna namaan ijaaramaniiru jedhaman ari'uun magaalaa Diizaa to'achuu danda'aniiru jedhe poolisiin naannichaa. Akkuma rakkoo kana uumame uummatii baay'inatti gara bosona buqqa'anii turanii gara zooniis qabalee isaa nagaa tureessachis baay'inatti buqqa'aa turanii amma garuu raayyaa ittisa biyyaas galee humna baay'inatti achitti galee seeras sirreessanii amma naannoo sana warra hidhatonni kana balleessaa guddaa kana hojjetanii karii kan ajjeefamee karii kanis qabamee karii kan immoo iddoo sana gaddisanii ba'anii jiru. Amma warra waradaa ajajjoonnis hunduma isaanii deebi'anii jiru. Nama saba buqqa'anii
turanis bakka naannoo isaaniitti deebi'aa jiru. Amma haalli jiru baay'ee gaariidha. Garuu gumuzoota duwwaadha kan deebi'an amma naannoo magaalaa Diizaa kan jedhamu keessatti gumuzoota duwwaadha kan deebi'an yeroodhaa fi haalli hundumaa sirra booddee saba Ambiramoo deebi'uu hin danda'u. Kan xumuraatiin jiraattotni godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Abbaayii Coomman tokko loltoota Eertiraa naannichatti bobbaafamaniin dararamaa jira jechuun BBC'tti himan. Namoota dubbisne keessaas gariin isaanii naannoo warshaa sukkaara Fincaa akka jiraatan himan. Loltoonni naannoo kan amma jiranii afaan Tigiriffaa qofallee kan dubbatani. Darbee immoo loltoota duraan illee naannoo sanatti arginee hin beekne uffata bifti isaa magariisa ta'e kan uffatanii loltoota Oromiyaa poolisii illee ta'e kan federaalaa fakkaataniiti naannoo sana qubatanii jiru jechaadha. Uffanni isaanii kan uffata poolisii Oromiyaa yookaan immoo kan federaalaa yookaan immoo humna ittisaa Itoophiyaa irratti addadha? Uffanni isaanii humna ittisaa Itoophiyaa poolisii federaalaa fi kan Oromiyaa dabalatee uumafi jira. Uffanni adda ta'e immoo uffata kalariinsa magariisa ta'e kan uffatan illee ni jira. Uummatarra miidhaa akkamii geessan? Uummatarra miidhaan qaqqabaa jiru bal'inaan uummanni naannoo sana jiraatu bal'inaan gara mana hidhaatti guuramaa jira. Kanneen immoo moobaayilii harkatti qabatee jirullee moobaayiliin irraa guuramee sooramaa jira jechaadha isaan bira. Kan biraan immoo mana nama dhuunfaallee cabsanii maallaqa inni qabu mana nama dhuunfaa keessaatti saamamaati jira. Naannoo mooraan ishee sadaffaa kan jedhamutti illee namootuma jiraata naannoo sanaa kan ta'e ari'anii rasaasaan illee kan cinaachisaa rukutame illee kan jilbisaa rukutame illee ni jira jechaadha. Ayyeegaa wanni quba qabnu ni jiraati waraana Eertiraa uffata gosa sadii ittee afaan hin beekamne afaan Sumaalaa afaan Tigiree kanaa ta'u qofa afaan Amaariffaallee kan hin dandeenye achi keessa kan argamaa jiru. Kaan afaan sadanii kanallee haasa'uu kan danda'an afaan Eertiraa haasa'uu kan danda'an afaan Oromoo haasa'uu kan danda'an uffata loltuu biyyoolessa Itoophiyaa kanaatii fi uffata kan mootummaa naannoo Oromiyaa poolisii Oromiyaa kan uffatanii socho'antu argamaa jechuudha. Kana loltoota Eertiraatti uffisee fakkeesseeti uummata dararaa jira jechuudha. Namootni dubbisne kunneen nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka eeramu hin barbaadne loltootni Eertiraa waraanaa Tigraay keessatti gaggeeffamaa ture irratti hirmaataa akka turan himamaa ture garuu Oromiyaa keessa jiru jennee dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa gaafanne. Humnoonni nageenya biyya kanaa hin barbaannee fi walitti dhufeenyi mootummaa Eertiraatii fi mootummaa Itoophiyaa nageenya gaanfa Afrikaatii fi koonni qaburraa kaa'amee humni jijjiiramaa naannoo biyya keenyaa mootummaa naannoo sanaa waliin mootummaa Eertiraatii fi mootummaa Itoophiyaa waliin nageenyaan waliin jiraachuuf sochii godhamaa tureeni. Warri kanatti hin gammannee fi warri karaa kanaan uummata kana walitti buusuudhaaf yeroo adda addaa yaalii godhan akka waan loltuun Eertiraa naannoo biyya kana keessa socho'utti haalli isaan itti kakkaasan iddoo garaagaraatti hin jira. Amma akka biyyaatti tun taane akka naannoo keenyaatti loltuun Eertiraa naannoo keenya keessa galee nageenya naannoo keenyaa eeguuf bobba'ee hin jiru. Kallattii kanas wanti itti deemamus hin jiru. Hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo kan gara lixa Oromiyaa ni jira gara kibbaa kana ni jira. Opereeshinii isaan irratti gaggeessuudhaatiif mootummaan Itoophiyaa loltoota Eertiraa gara sanatti ergeera. Aanota godinaalee Wallaggaa iddoo garaagaraa keessas jiru odeeffannoo jedhamudha. Tasaawaa dhimma kana ajandaa godhanii akka naannoo Oromiyaatti kaasuudhaaf hamilee isaa namni qabu hin jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaas humni addaa inni qabu nageenya naannoo isaa mirkaneessaa kan jiru. Bakka ati kaaste addatti wanti mul'atu yoo jiraate kan humna poolisiin warshaan sukkaarawwan kan fincaa'aa jiru kan mootummaa federaalaatiin buluudha waan ta'eef humni eegumsa iddoo sanatti ramadamee hojii nageenya iddoo sanaa hojjetu humna eegumsa federaalaati poolisiin federaalaa iddoo sana hin jira. Raayyaa ittisa biyyaatirraa kan hafee humni naannoo keenya keessa maqaa uummata kanaa balleessuudhaaf walitti bu'iinsa hin taane fiduudhaaf yaalii kan godhu kan yaalan kanaan dura humnoonni ABO shanii ofiin jedhanii fi mootummaanis manni maree bakka bootaa shoror keessaa godhee farraje ifatti kan isaan hojjechaa jiran yoo barbaadan uffata raayyaa ittisa biyyaa uffatu yoo barbaadan uffata humna addaa poolisii Oromiyaa uffatu yoo barbaadan uffata humni juuntaa sun kanaan dura hidhachiisee uffachiisee galchaa ture uffata loltuu Eertiraa kan uffachiisan hin jiru. Humni juuntaadha keessumaatii fi hoogganu bobbaasee. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa galgala kanaatiif qopheessine asirratti xumurreeti kan jirru kan isiniif qopheesse Firaa'ol Balaayee turte kan isiniif dhiyeesse immoo Zaalaalam Taaddasaati boru sa'aatii wal fakkaatu walitti deebina halkan gaarii.